Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota Zeenuu hunda keessanuu baga rabbiin isaatii kanaan isin ga'e qaqqaliiwwan yuutuubii kiyya kana saabskiraayib godhaa, laayik godhaa, koomentillee naa barreessaa isiniin jedhaa. Wanni ani isiniin jechuu barbaade jechuudha, warri baasaboora baafattanii iqaamaa baafachuu barbaadan jechuudha. Buleeyyan qaalii maal isinitti fakkaate? Baasaboorri illee amma akka warra Suudii fakkeenyaaf warri Suudii keessa jiru ji'a jahaaf hayyamameefii jira jechuudha. Ji'a jahaaf baasaboora baafatanii iqaamaa ofii sirreeffachuun hayyamamee jira jechuudha buleeyyan tiyya. Kanatti haasuudhaan maal isinitti fakkaate ammallee jechuudha. Fakkeenyaaf iqaamaa kanallee jechuudha. Kafiila keessan ka duraan biraa baatan sanitti deebi'uu osoo hin taane kafiila haala keefii keessan jechuudha. Kafiila biraatti irratti dabarfattanii akkasitti kafiila biraa irra dabarfattanii kafiila biraa bira dalaydan jechuudha. Yoo sanillee hin barbaadin immoo akkanumaan araba mallaqa kafaltanii fi nama gaarii laaltanii akkasitti irratti fakkeenyaaf waggaatti ji'aan 300 kafalama jechuudha. Baasaboora ji'aan 300 itti kafaltanii qaamaa jechuu kiyya qaamaa. Waggaan immoo 3,600 itti kafaltan jechuudha. 3,600 kafaltan waggaa tokkotti ji'a 12tti jechuudha. Sila kana ta'eef arabuma wayiitti irra dabarfattanii akkasitti waggaan 3,600 kafaltanii ofirraa saddaddanii akkasitti obboleeyyan firii taatanii musayfaafaa keessa dalaguu nazaafan jechuudha. Ammallee waa hedduu jira jechuudha. Wallaahi wanni dalagatan manuma madaamii keessatti umriin isin hin gubatini obboleeyyan qaqqaali wallaahi laziim maaliifuu carraa kanatti illee fayyadamaa isiniin jedha. Maaliifuu baasaboora kana yoo baafattan tokkoffaa galtanii maatii keessan laaltanii deebitan jechuudha. Irra hedduu nama mallaqni isaa jalaa badee waan godhu wallaalee gariin argitanii ka akkaawuntii fitirra ergate achitti birriin harkaa qabamtee akkasitti teetti waa takka malee jechuudha. Wanti hundi waddadeetiin biraa ol fagaataa. Gariin isaanii immoo subhaanallah akkasumatti waan godhan wallaalanii kun mallaqa kana erganii ummanni isaan nyaatee fixee waan ta'an wallaalanii akkasii jabuuroniitiin ta'an jechuudha. Cinaan isaanii mootu akkamitti harmee tiyya abbaa kiyya obboleewwan kiyya argaa biyya kanatti immoo carraa deebi'uu hin qabu jedhanii mataan isaan dhukkuba jechuudha. Kanaafuu wanni asiniin jechuu barbaade obboleeyyan tiyya wallaahi laziim keessattuu warri fakkeenyaa fi ilmaan biyyarraa qabdan wallaahi anusoo kiyyaa baasaboora kana baafattanii iqaamaa baafattanii ilmaan teessan guddifattan Itoophiyaan ta duraanitu hungeettu baddee jirti waan ta'eef teettanii baasaboora fi iqaamaa baafattanii galtanii uummata laaltanii nagaa gaafattanii waan sisirreeffattanii deebitanii ilmaan teessan barsiifattan. Isiniin jedha obboleeyyan tiyyaa. Carraan kun eega isinii bahee carraa kana ofirratti hin gubinaa. Baasaboora baafadhaa, iqaamaa baafadhaa. Isiniin jedha obboleeyyan tiyya qaqqaali. Maaliifuu deebitanii yoo jireenyi isinitti tole galtanii achumaan haftan jechuudha. Yoo jireenyi isin harkaa babbadee tiniin jedhee isinitti toluu didee tiniin mallaqni illee isin harkaa badee yaanni mataa isin wareere asitti as dachaatan jechuudha. Wallahi hin dachaatan jechuudha. Maaliifuu hin dalagattan kalaas waan barri godhe obboleeyyan tiyya wanni godhan hin jiru. Kanaafuu deebitanii dalagattan jechuudha biyya namaa kana keessatti. Wallahi kanaafi carraan kun akka isin hin tarree carraa kanatti fayyadamaa. Yoo isinitti tole inuu teettanii yoo deebitanillee inuu deebitanii obboleeyyan tiyya kanaafuu ofirraa gubaniitiin akkatti gadi bu'urra carraa kana ofirraa gubanii wallaahi kanaafuu baafatanii galanii of ilaaluun barbaachisaadha. Namatti toluu ahla wasaalanii ta'an nama didduu deemanii ilmaan ofii guddifatan jechuudha. Kanaaf inshallah obboleeyyan tiyya dalagatuun eebiin qabu jechuudha. Achittis ima dalaynaa asittis ima dalaynaa. Kanaafuu carraa baasaboortii fi iqaamaa kanatti fayyadamaa.
Wallaahi isinii baha jechuudha. Wanni rakkoon takka hin jirtu. Dhayxaniituma ishaaraa kennitanii baafattan jechuudha. Kafiila duraanii soquun hin jiru. Waan takka baasaabora keessan baafattanii iqaamaa keessan baafattanii hayyama godhee mootummaan ofii fedhee waan ta'eef. Kanaafi ani akka kiyyatti jabaadhaa isiniin jedha obboleeyyan ta'e. Wallaahi carraa kanatti fayyadama. Wallaahi laziim carraan kun akka isiniin tarree. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.